Waaqayyoo nu eebbisee yeroodhaa gara yerootti barumsa garaagaraa barachaa jirra. Amma immoo kan tajaajiltoota duwwaa yookiis immoo koree murtaa'e duwwaa giddugaleessa godhatutu hin taane nama hundumaa mata duree giddugaleessa godhatee walii wajjiniin ilaalla. Innis mata duree macaafuma qulqulluu keessaatii fuudhameedha. Iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu mata duree jedhu walii wajjiniin barachuu jalqabna. Jecha gabaabaadhaan qulqullummaa jettanii qabachuu dandeessu. Yookaan immoo akkaataa inni dubbii Waaqayyoo keessatti caqafamee jirutti iddoon buufata keetii qulqullummaatti haa eegamu jettaniis barreeffachuun caalaatti gaariidha. Anis akkasumatti nanii barumsa kana qopheessee jira waan ta'eef barumsa kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Bifa soofti koppiitiin guyyaa xumuraan isinii ergaa yookiis immoo bifa paawerpooyintiitiin qophaa'ee waan jiruufi guyyaa guyyaadhaan barreeffamaan akkan isinii ergutu hin taane gaafa barumsichi xumuramee jedhuun gad isiniif dhiisa. Kanaaf amma kan isin argattan sagalee isaa qofa waan ta'eef sirriitti dhaggeeffachaa yaadannoo ofii keessanii qabachaa deema. Sagalee Waaqayyoo keessaa dubbifachuudhaan kan eegallu seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 14 irra dubbii jirudha. Dubbiin kun akkana jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaafis iddoo buufata kee keessa in deddeebi'a. Egaa akka inni wanta yeellaa isaa isin gidduutti argee isinirraa hin deebinetti iddoon buufata kee qulqullaa haa ta'u. Ameen. Jecha isa gara dhumaarran deebi'a. Egaa akka inni wanta yeellaa isaa isin gidduutti argee isinirraa hin deebinetti iddoon buufata keetii qulqullaa'aa haa ta'u jedha. Iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu, qulqullaa'aa haa ta'u sagalee jedhu mata duree godhaneetu walii wajjin ilaalla. Iddoon buufata kee gaafa jedhu iddoon buufataa maal jechuudha isa jedhuuf waan gurguddaa lamatu jira. Iddoon buufataa inni sagalee Waaqayyoo bakka kanatti jedhu inni jalqabaa tokkummaa keenyadha. Tokkummaan keessan bakka qulqullaa'aa haa ta'u. Waaqayyoo yeroo dhufee isin gidduu deddeebi'u, tokkummaa keessan gidduu yeroo deddeebi'u qulqullaa'aa ta'e argachuu waan barbaaduu fi tokkummaan keessan qulqullaa'aa haa ta'u jechuusaati. Iddoon buufata kee yommuu jedhu wantoota gurguddaa lamatu of keessatti qabatee jira. Barumsa waan ta'eef suuta jedheen dubbadhaa. Suuta jedhaatii qalbii banamaadhaan hordofaa isinis akka caalaatti isinii galutti. Dubbiin dubbii qulqullummaati. Lallaba bara kana keessa namni lallabuu dhiiseedha. Namni bara kana keessa wantoota gurguddaa lamarraa ka'ee barumsa waa'ee qulqullummaa lallabuu dagata. Inni jalqabaa ofiima isaatii jireenyicha waan hin qabneef hamilee ittiin waa'ee qulqullummaa dubbatu dhaba. Namni kanaafidha waa'ee qulqullummaa bara kana kan inni lallabuuf barsiisuu dhiiseef. Ofiima isaatii jireenya hin qabnetu namoota kan birootti dubbachuun isa yeellaasiseetu waa'ee qulqullummaa kanaa hedduu lallabuun barbaadu namni irra darba. Warra akarraranii kan warra dhimma amantii kana cimsanii duwwaa godheetu dadhabbii isaa kana kuulee darbuu barbaada. Dhimmi lammaffaan ittiin namni mata duree kanarraa fagaachaa jiru immoo barumsa waa'ee ayyaanaa dalga hubachuu irraati. Barumsa waa'ee ayyaanaan fayyuu hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteen fayyuu malee hojii mataa keenyaatiin wanti nu godhannu hin jiru jedhu barumsa kana dogoggora hubachuu irraa kan ka'e namni qulqullummaa dhiisaa jira. Barumsichi dhuguma namni hojii mataa isaatiin seera eeguudhaan karaa ofii isaatii eeggachuudhaan fayyuu hin danda'u. Salveeshin isa jennu fudhachuu hin danda'u. Kanaaf jechadha Yesuus waaqarraa kan gadi dhufee nama ta'ee nuuf du'uun isa barbaachise.
haa ta'u malee namni fayye tokko immoo jireenyi inni agarsiisuu qabu, qajeelummaa inni isarraa mul'achuu qabu, iji isarraa argamuu qabu qulqullummaa kanadha. Fayyuun isaayyuu kanaan beekama gaafa ija godhatudha. Muki dhaabbatee gaaddisuma duwwaa taa'utu hin taane, keessumaa mukeenni nyaatamanii ija godhachuun isaanii kaayyoo isa bu'uuraa mukeen dhaabbamanidha. Kanaaf jireenya kiristiyaanummaa keessattis namni tokko fayyuu isaatiif ija godhachuu qaba. Iji isaa kunis immoo ija hafuuraa qulqullummaa isaati jechuudha. Kanaaf warri barumsicha dogoggora fudhatanii si'a tokko fayyineerraati jedhanii waa'ee qulqullummaa lallabuus jiraachuus dhiisanii dogoggora guddaa keessa jiru jechuudha. Kanaaf dhimmi kun dhimma barumsa duubatti hafaadhaa fi kan namoota garee murtaa'e duwwaa utuu hin taane kan kiristiyaanota karaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhalatan hundumaati waan ta'eef mata duree kana xiyyeeffannoodhaan hordofaa isiniin jechuufan gara sana isin geesse. Egaa iddoo buufata kee yeroo jedhu waan gurguddaa lama isiniin jedheera. Isa tokkoffaa isinitti dubbadheen jira. Inni tokkoffaa maal jedheera? Inni jalqabaa tokkummaa keenya jedheera. Fakkeenyaaf waldaa adda addaatu jira. Waldaan maqaa garaa garaa qabu jira. Waldaa'umti biyya lafaarra jirtu kun fiizikaalii isheen argamtu, ijaan isheen argamtu waldoota maqaa adda addaa qabantu jira. Waldaadhuma Pirootestaantii ta'ee yookaan immoo Ivaanjilikaals warra wangeelaa ta'ee waldoolee hedduutu jira. Maqaadhaan kan waamaman Makaana Yesuusii, Mula Wangeelii, Masara Kiristoosii, Qaala Hiwwatii, Biraana Wangeelii, akkasumas maqaa hedduudhaan kan waamamanii baaptistii hedduutu jira. Kanan maqaa waamin isaan kun walii isaaniitti akka waldaa keessa jiranitti, akka magaalaa keessa jiranitti tokkummaa qabu. Tokkummaan kun qulqullaa akka ta'u barbaada Waaqayyo. Waldaa isaa keessatti qulqullummaa arguu barbaada. Akkasuma kan immoo waldoonni kun maqaadhaan adda addaa haa ta'an malee maqaa sadan tokkummaa Waaqayyootti waan amananiif fuula Waaqayyoo duratti isheen ijaan hin argamne waldaan kiristiyaanaa tokkittiitu jira. Qaama Kiristoos isheen taate invisible church isheen jedhamtu jechuudha. Ijaan kan hin mul'anne isheen waldaan kiristiyaanaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti dhalatte suni tokkittiidha addunyaa kanarraa. Tokkummaan kunis qulqullooftuu akka taatu barbaada Waaqayyo. Kanaaf tokkummaa keenyadha iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu yeroo jedhu. Inni lammaffaaniif ijoo kan biraan immoo iddoo buufata kee yeroo jedhu keessa garaa keenyaati. Sababiin isaa lafti sabni Waaqayyoo buufatan iddoo buufata Waaqayyooti. Iddoon buufata Waaqayyoo immoo keessa garaa keenyaati. Yeroo ijoolleen Israa'el karaarra deemaa yeroo turan biyya Gibxiitii ba'anii gara biyya Kana'aanitti, gara biyya Kakuutti, gara biyya aannaniif damma baasutti, gara biyya Waaqayyo abboota isaaniif abdachiisetti yeroo karaarra bu'anii adeeman deemanii bakka buufataa wayii buufatu. Bakki isaan buufatan kun calluma jedhanii arra dadhabneerra waan ta'eef muka akkasii bira buufanna, gaara akkasii irra buufanna jedhanii ofii isaaniitii filatu miti. Filannoo Waaqayyootiinidha. Waaqayyootu duraan dursee qajeelfama kenna. Arra hanga iddoo akkasiitti deemtu, iddoo akkasii immoo buufattu jedhee Waaqayyo qajeelfama isaaniif kenna. Sanarratti hundaa'aniitu dhaqanii lafa Waaqayyoo jedhe buufatu. Takka jedhee immoo Waaqayyo hin ga'a naannoo kanarra naanna'aa turtanii kallattii keessan jijjiiraati iddoo akkasii immoo buufadhaa ittiin jedha. Gara gaara akkasii biratti walitti qabamaa ittiin jedha. Gara iddoo akkasii taa'aa ittiin jedha. Qajeelfama Waaqayyootiin buufachaa deemu. Egaa iddoo isaan buufatan kuni bakka buufata ijoollee Israa'el duwwaa utuu hin taane bakka buufata bidiruu kakuu Waaqayyoo, bakka buufata argama Waaqayyoo, bakka buufata godoo Waaqayyoo, bakka buufata Waaqayyootisidha. Akka kakuu haaraatti immoo Waaqayyoo iddoon itti buufatu keessa kan inni jiraatu garaa keenyadha. Keessa laphee keenyaati. Kanaaf
iddoon buufata waaqayyoo inni keessa keenya ta'e kuni qulqullummaatti akka eegamu barbaada waaqayyoo. Mee waa'ee isa kanaa buufatni keessi garaa keenyaa bakka waaqayyo buufatu isa jedhuuf dubbii waaqayyoo keessaati bakka murtaa'een dubbisa. Isa duraa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 dubbisa dursee. Dubbichis akkas jedha. Isin mana qulqullummaa waaqayyoo akka taatanii hafuurri waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektanii ree? Namni mana qulqullummaa waaqayyoo yoo balleesse waaqayyo immoo isa hin balleessaa. Manni qulqullummaa waaqayyoo dhuguma qulqulluudha, innis isinii jedha. Jecha baay'ee ifaadhaan karaa sirriitti namaa galuu danda'uun namni waaqayyoodha Phaawulos lafa kaa'ee jira. Akkasuma isuma duraa Qorontos kana boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irrattis immoo akkas jedheera. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektanii ree? Hafuura kanas waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuuraa isaas erga taatanii isin kana ofii keessanii miti jedha. Ameen. Waaqayyo galata haa argatu. Egaa gara kanan dhufeef maal ibsuudhaafi iddoon buufata kee qulqullaa'aatti eegamu yeroo jedhu iddoon buufata kee kun maal isa jedhu ibsuudhaafidha. Isa jalqabaa maal jenneera? Tokkummaa keenyadha. Akka waldaa Maraanaataa Yesuusitti, akka waldaalee lafarraatti, akka kiristiyaanotaatti qulqullummaadhaan tokkummaan keenya akka jiraatu, cubbuurraa kan fagaate, xuraa'ummaarraa kan fagaate ta'e akka jiraatu tokko waaqayyoon barbaada. Inni lammaffaan immoo keessi garaa keenya kun immoo dhuunfaa keenyadha. Indiviijuwaaliidha. Dhuunfaa keenyatti immoo jireenyi keenya qulqullaa'aa ta'e akka eegamu barbaada. Sababiin isaa bakka buufataa hafuura waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf iddoon buufata kee qulqullummaatti haa eegamu yeroo jedhu maaliidha iddoon buufata koosa jedhu itti rakkachaa hin dhaggeeffattan jechuudha. Kanaa booddee iddoon buufata keenya inni jalqabaa tokkummaa keenyadha. Inni lammaffaan immoo garaa keenya, laphee keenya, namummaa keenya, keessa keenya, jireenya keenyadha jechuudha. Egaa iddoo buufata keenyaa kana maaliif qulqullummaatti eeggannaa gaaffii jedhuun qabxii hedduu as jalatti ilaalaa deemna. Arragaa qabxii tokkoffaa duwwaa ilaalla. Qabxii tokkoffaan of jalaatii damee hedduu waan qabuuf. Yeroo ittaan immoo qabxii lamarraa kaasnee waaqayyo jedhee qabxiilee hedduu ilaalla. Kanaaf hammuma guyyaan waraabbiin keenyaa daqiiqonni keenya nu ayyaman walii wajjiniin ilaalla. Sanbata 2-3 fixuu dandeenya. Yoo deemee dheerate immoo akka fedha waaqayyootti yoo jiraanne gooftaan keenya utuun dhufiniin achi yoo geenye ji'a tokko booddees fixuu dandeenya. Darbinees akka fedha isaatiitti itti fufnee walii wajjiniin baranna waan ta'eef inni jalqabaa iddoo buufata keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggannaa maaliif isa jedhuufi qabxii tokkoffaan waaqayyoo waan dhufuufidha. Waaqayyoo gara iddoo buufata keenyaa waan dhufuufidha. Qabxii tokkoffaadha kun. Kutaan jalqaba dubbisetti hin deebina. Innis eessarra isa jiru keessa deebii 23 lakkoofsa 14 irraa isa jirudha. Waan gurguddaa jedhee jira. Kutaa sana keessatti duraan yeroon dubbises dhageessaniittu. Garuu yaadi isaa akka ol duukaa deemuu fi meerra deebi'een dubbisa. Yaadaaf qalbii guutuudhaan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gooftaan kee si oolchuudhaaf diinota kees harka keetti dabarsee kennuudhaaf iddoo buufata kee keessa in deddeebi'aadha. Maal godhadha? Iddoo buufata kee keessa in deddeebi'a jedha. Egaa jedhatti fufee gorsammoo dubbata. Akka inni wanta yeellaasisaa isin gidduutti argee isinirraa hin deebinetti iddoon buufata kee qulqullaa ta'uudha. Maaliif iddoo buufataa isaanii
qulqullummaatti akka eeggataniif Waaqayyo isaan gorsee isa jedhuufi deebiin inni jalqabaaf inni guddaan dhimmi murteessaan isa kanadha. Waaqayyootu iddoo buufata keenyaa dhufa. Eessa tokkummaa keenya gidduu dhufa. Eessa keessa garaa keenyaa dhufee ilaala. Manni koo eegamee jira. Ulfinni koo eegamee jira. Iddoon koo waan biraadhaan qabamee jira moo anuma duwwaadhaaf tikfamee jira isa jedhu adda baasuudhaaf dhufee ilaala. Kanaaf sababii mootiin ulfinaa kun dhufuuf waaqni sodaatamaaf kabajamaan waaqni jaalalaa kun gara iddoo buufata keenyaa waan dhufuufi maal gochuutu nurra jira? Iddoo buufata keenyaa qulqulleessuutu nurra jira. Yeroo tokko tokko aanga'oonni mootummaadhaa magaalaa akkasii daawwachuudhaaf dhufaa jiru jedhamee dubbatama. Bulchaanii akkasii yookaan immoo hoogganaan akkasii ministeerri akkasii magaalaa akkasii daawwachuudhaaf dhufa. Yeroo dhiyootti dhufanii gubinyitii godhu hin ilaalu gaafa jedhamu karaan kun dhiqamuutti ka'a. Asfaaltii kanatu xaragamuutti kaasa. Yeroo kaan namni dhimma isaan qabne kanatu karaa irraa waan haafa garaagaraa kaasutti ka'u. Karaa gurguddaa mandara gara mandaraatti jallaturraati kosii garaagaraatti yaa'anii guuruutti ka'u. Maaliif magaalaan keenya bareedduudha miidhagduudha turizimiidhaaf hin taati jedhanii ittiin anivartaayiz godhachuuf deemu waan ta'eef warri ganda geggeessan warri magaalattii geggeessan magaalaa qulqulleessuutti ka'u. Eenyutu dhufa? Ministeeratu dhufa. Eenyutu dhufa? Nama taayitaa jabaa qabutu magaalattii daawwachuudhaaf dhufa. Gaafa dhufe waa'ee magaalattii waan gaarii galee akka dubbatuuf jedhaniitu biiroo isaanii hin tottolchu, karaa gurguddaa hin tottolchu, pirojektiiwwan jalqabanii hin dhuminiin jiran ariifachiisanii fixaniitu isatu dhufee eebbisadhu girriima jajjabaa geggeessu. Maaliif? Nama kabajamaatu dhufa waan ta'eef jedhaniiti. Isinis immoo mana keessanitti keessummaa gaafa waamtani akkaataa isinitti yeroo kaan mana keessan qabattaniif gaafa keessummaan itti dhufu qabattan adda adda. Maal arra keessummaa dhufaa kaasaa ijoollee qodaa kana karaarraa kaasaa waan kana xaragaa mana kana akka godhaa iddoo kana akka godhaa waan karaarraa kakkaatee jiru kan iddootti deebisaa jettaniitu achi fiiddanii as fiiddanii manuma isa silaa bifa babbadee taa'u mimmiidhegsuutti kaatu. Maaliif? Keessummaa kabajaatu mana keessan dhufuuf jedha. Namni dhufee waa isiniin akka jedhu hin barbaaddan. Maali kuni manuma isheeyyuu qulqulleeffattu kun? Maal kun ijoollee masheetti wayyaan jijjiirtu yoo ijoollee qabaattan. Maali kun namni akkasii kun waan isiniin jedhuufi kana baqaaf jechaa keessummaa keessan kabajuuf jechaa keessummaa keessan birattis maqaa gaarii argachuuf jechaa mana keessan babbareechitu keessummaa dhufa waan ta'eef. Keessummaan kun isa galuudha. Keessummaan kun isa bakkeerraan waan mul'atu duwwaa arguudha. Keessummaan kun isa waan minyaayoo isin itti laattan nyaatee isin eebbisee ba'uudha. Waan gola jiru isa nagarreedha. Waan mana duuba jiru isa nagarreedha. Waliin gatafana bahee naannee malee keessummaan nuyi biyya lafaa irratti simannu kun jechuudha. Garuu Waaqayyoo Waaqa bara baraa mootii guddaa mootii waaqaaf lafaa mootii jaalalaa mootii jireenya namaatiif jireenya isaa kenne gara iddoo buufata keenyaa gaafa inni dhufu ilaaluudhaaf gaafa inni dhufu tokkummaa keenya gidduu yeroo inni deddeebi'u keessa garaa keenya laphee keenya isa du'eef isa dhiiga ilma isaatiin bitatee dhuunfaa isaa godhatee hafuura isaa qulqulluudhaan mana qulqullummaa koo jedhee adda baafate sana ilaaluudhaaf mootiin waaqaaf lafaa gaafa dhufu kosii keessa taa'uu qabaaree jibba keessa taa'uu qabaaree hamii keessa taa'uu qabaaree ejja keessa taa'uu qabaaree garaagarummaa keessa taa'uu qabaaree gungummii keessa taa'uu qabaaree lakkii kabajaan ulfinaan simatamuutu irra jira waan ta'eef iddoon buufata keenyaa qulqullummaatti eegamuu qaba. Waaqayyoo maal waan ta'uuf Waaqayyoo waan dhufuuf iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eegganna. Waaqayyoo waan dhufuuf nu ilaaluudhaaf waan dhufuuf keessa keenya gaarummaa fidee waan dhufuuf keessa keenya hojiidhaan waan dhufuuf maal gochuu qaba? Keessi keenya garaan keenya tokkummaan keenya qulqullummaatti eegamuutu isarra jiraata jechuudha. Waaqayyo maaliif dhufaa jennee mata duree xiqqaa asuma qabxii tokkoffaa jalatti ilaalla. Maal jenneera? Waaqayyo waan dhufuuf iddoo buufata keenya qulqullummaatti eegganna. Qabxii tokkoffaa Waaqayyo maaliif immoo dhufaa kan jedhu ammas gaaffii biraa
gadi buusnee ilaalla. Barumsa isiniin jedheera waan ta'eef barumsi damee garaagaraa qabaata gaa hin beektu waa'ee barumsaa kanaan duras barachaa turtanitti waan ta'eef tarii keessummootaaf lubbuu haaraa yoo ta'e irraa kan hafe garaagarummaa lallabaaf barumsaa isinitti himamaa tureera ni beektu waan ta'eef. Waaqayyo maaliif dhufaa isa jedhu moolii wajjin ilaalla. Maaliif dhufa Waaqayyo? Gara iddoo buufata keenyaa maaliif dhufa? Gara tokkummaa keenyaa maaliif dhufa? Gara maatii keenyaa maaliif dhufa? Gara waldaa keenyaa maaliif dhufa? Gara gaa'ila keenyaa maaliif dhufa? Gara laphee keenyaa maaliif dhufa? Maaliif dhufa? Isa jedhu immoo qabxii godhannee walii wajjin ilaalla. Inni jalqabaa sababii Waaqayyo gara iddoo buufata keenyaa dhufuu fi moo'icha nuuf kennuudhaaf dhufa. Waaqayyo gooftaan kee diinota kee harka keetti dabarsee kennuudhaaf iddoo buufata kee gidduu in deddeebi'aa jenneera. Maaliif dhufa Waaqayyo? Moo'icha nuu kennuudhaaf dhufa. Nu balleessuudhaaf eessa jirti jarattiin kun hamma miti hamma dhaqee ishee balleessaa jechaa dheekkamaa dhufa miti. Kan inni dhufuu fi moo'icha nuu kennuudhaaf dhufa gooftaan keenya. Moo'icha nuu kennuudhaaf dhufa. Gara keenya yeroo dhufu dhaqeen balleessaa. Yoon immoo nagaa qabdi nagaa ishee dhaqee balleessaa. Yoon immoo gammadaa jirti dhaqee gammachuu ishee gaddatii jira jechaa dhufa miti. Yoona diinni ijoollee kootiin wallaansoo qabaa jira. Diina sadii ijoollee kootiin wallaansoo qabu kan ammoo dhaqeetanii lafatti dabalaa jechaa dhufa. Haa ta'u malee iddoon buufata keenyaa qulqullummaatti eegamee hin jiru yoo ta'e nu dhiisee deebi'a. Maal taana ree? Moo'icha dhabna. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 25 dubbifadha. Kutaansaa bal'aadha waan ta'eef sagalee waraabnu kanaa wajjiniin daqiiqaa irratti murtoofneetu waraabna waan ta'eef sana hundaa dubbisuudhaaf ga'a miti. Kanaaf aksesii karaa adda addaatiin macaafa qulqulluu of harkaa qabdu yoo xinnaate waraqata isaa haardi koppii isaa of harkaa dhabdanii moobaayilii keessanirraa sooftiweerii isaa qabdu waan ta'eef dubbisa. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 hanga 25 irratti ijoolleen Israa'el biyya magaalaa jabduu jedhamtu Yaarikoo darbanii garuu mandaraa xinnoo tokko irratti qoramsi isaan mudate. Mandaraa xiqqoo tokko mandaraa Aayii jedhamtu xiqqoo tokko irratti qoramsi isaan mudate. Innis maalidha? Diinatu isaan dura dhaabbate. Ijoolleen Israa'el diina fuula isaan dura jirtu mandaraa xiqqoo tokko tuffatanii lakkoofsa loltuudhaa xiqqeessanii itti erganii jennaanii jarattiin xiqqoodha jedhamte tuffatamte suni ijoollee Israa'el jajjaboo asii gadi ariite keessaa namoota kukkuffiste. Namoonni nagaan jalaa kukkufan gari nama 36 jalaa du'an. Sababii maaliitiif? Sababii moo'icha dhabaniif. Maaliif moo'icha dhaban yoo jettanii mandaraa Yaarikoodhaa yeroo darbanii qajeelfama tokko Waaqayyo kennee ture. Magaalaan Yaarikoo ijoollee Israa'eliin isin hin dabarsu hin dabartan na gidduun dabartanii karaa isinitti cufeera jettee masaraa ol dheeraa namni irra darbuu hin dandeenye waan qabdu balbala ishee cufattee ijoollee Israa'el gara kakuutti akka isaan hin dabarreef karaa itti cuftee waan turteefi Waaqayyoo humna guddaadhaan irree jabaadhaan dheekkamsa guddaadhaan mandaratti kukuffisee iyya ijoolleen Israa'elitti naanna'anii iyyaniin lafatti ishee dabaleetu isaan dabarse. Utuun dabarsiniin Waaqayyo qajeelfama tokko kennee ture. Magaalattii kana waan abaareef qabeenya achi keessa jiru warqii ishee waan gaariidha jedhamu hundumaa tokkoyyuu hin fudhatinaa balleessaa maleessaati jedhe Waaqayyo. Homaa tokkoyyuu ofii keessanii hin fudhatinaa. Habadu namni tokko waan magaalaa sana keessa jirtu yoo fudhate balleeffamuu qaba qajeelfama jedhu kenne Waaqayyo. Ijoolleen Israa'el immoo akkuma jalqaba isiniin jedhe akkuma barbaadan deemutu hin taane qajeelfama Waaqayyoo irraa fudhachaa deemu. Waaqayyo akkasittiin deemaa yeroo inni jedhu kaataa Waaqayyoo isaaniin jedhetti deemu malee callisanii dhuma manaa kaatanii hin fiigan. Callumadhanii waanumatti tole hin godhan. Waaqayyo har'a nyaadhaa yoo hin nyaatu. Waaqayyo har'a dhugaa yoo hin dhugu. Waaqayyo har'a nyaatinaa yoo hin lagatu. Waaqayyo har'a lolaa hin lolu. Waaqayyo har'a hin lolinaa deebi'aa ta'a yoo hin taa'u. Warri qajeelfama kana keessa ala ba'an hin miidhamu. Akkasittiin dhaloota deddeemu waan ta'eef qajeelfama darbe kana utuu beekuu namni tokko abboommii Waaqayyo kenne kana isaan keessaatii cabse.
namni abboommi waaqayyoo cabse kuni utuu boojuu keessa darbaa jiru wanti waaqayyoo hin ta'u hin fudhatinaa jedhe kun laphee isaa booji'e. Qabeenya waaqayyoo Yaarikoo keessaa hin fudhatinaa jedhe sana bira darbuu dadhabe. Kanaaf ija namaa laallatee waan waaqayyoo dhiisaa jedhe sanaa gaabii gaggaarii warqee gaggaarii sanaa in dhoffate in awwaallate. Isa waaqayyoo dhiisaa jedhe sanaa dhoffateetu nama nagaa fakkaatee immoo dirree lolaatti gale. Waan godhe immoo isaanuma wajjiniin dirree lolaa keessaa annee lollaa diina nu fuuldura jirtus annee lafaan dhoofna jedhee fakkara dhaabatee garuu hateera waan ta'e miliffateera. Mana isaa keessa iddoo dhokkataa wayii tokko keessaa godoo isaa keessa waa awwaallateera. Garuu mandaraa Aayitti yeroo ba'anii akkaan waan inni godhe namni hedduun hin barre. Warri mandaraa Aayi ijoollee Israa'eliin gaafa kukuffistu Iyyaasuun fuula Waaqayyoo duratti gombifamee iyya. Waaqayyoo gidduutti maal fuula koo duratti gombifamtee iyyitaa? Waan hamaatu isin gidduu jira. Waan hin taanetu isin gidduu jira. Ani moo'icha isiniif kennuudhaaf dhufeen ture. Garuu nama waan taane hojjete isin gidduu jira. Ka'ii namoota kana calaliittiin jedhe. Tole jedhee gaafa namni waaqayyoodhaa calalutti ka'u gosa gosaan qomoodhaan dhaabee afura waaqayyootiin adda baasaa calalaa gaafa deemu akkaaniin bira gaafa ga'anii namtichi hatee waa dhoffate akaan namicha jedhamu kanadha. Maal goote jennaanii dhuguma waa miliffadheera. Dhuguma waa godoo koo keessa kaa'eera awwaaleera. Waanan godhe kanaaf balleesseera. Kanaaf badii fi adabaaf dheekkamsa ati ijoollee Israa'elitti fidde cubbuu gada situ baatanii isas qomoosaas maatii isaa wajjiniin isa fixanii dhagaa irra tuulanii hamma tuullaa ta'utti amma hawwiltii ta'utti ajjeesanii darban. Waaqayyoo kan inni isaan gidduu deemeef moo'icha isaanii kennuudhaaf ture. Moo'ichuma isa Yaarikoo keessatti hojjete sana mandaraa Aayi keessatti hojjechuuf ture. Mandaraa Aayi darbee Geebiyaa keessatti hojjechuuf ture. Geebiyaas darbee mandaraa Amoorotaa hundumaa irratti Waaqayyo moo'icha lakkoofsuudhaaf gara isaanii dhaqa ture. Haa ta'u malee waan yeellaasisaa isaan gidduutti argeerraa deebi'e Waaqayyo. Waaqayyo waan yeellaasisaa isaan gidduutti argee tokkummaa isaanii iddoo buufata isaanii lagatee gaafa ni deebi'u. Ijoolleen Israa'el akka kaleessaa seenanii dirree lolaatti gaafa ba'ani garuu hin mo'amani. Moo'icha kan nama dhoowwu ijoollee gooftaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Jallinadha, xuraa'ummaadha, qajeelfama Waaqayyoo keessaa ba'uudha, qulqullummaa dhabuudha. Waaqayyo qulqulluudha. Dhaloota qajeelaa wajjiniin jiraata. Yoo qulqullummaan hin jiraanne Waaqayyo dhaloota sanaa wajjiniin hin jiru. Dhaloonni Waaqayyo wajjiniin hin jirre immoo moo'icha hin qabu. Diina duratti salphata. Kan seexanaaf humna ta'u. Humna seexanaa utuu hin taane baay'ina cubbuu namaati. Mandaraa Aayi ishee tuffatamtuu sanaaf loltuu baay'een hin barbaachisu kana loltuma xiqqoo erginadhanii kan itti fakkaraa turaniif humna kan ta'e jabinaaf dandeettii lolaa warra Aayi sana utuu hin taane cubbuu isa akkaan keessa jirutu warra sanaaf humna ta'e. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru tokko. Waaqayyo maaliif dhufa? Moo'icha nuuf kennuudhaaf dhufa. Garuu yoo jallina arge inni hin deebi'a moo'icha dhabna jechuudha. Waaqayyo maaliif gara iddoo buufata keenyaa dhufa? Isa jedhuuf lammaffaan immoo eebbisuudhaaf dhufa Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 irratti yoo argine Waaqayyo kan inni gara Abrahaamiif gara maatii isaa deemeef eebbisuudhaaf ture. Eebba taata sin eebbisa ati immoo maal godhe addaan naaf ba'ii ittiin jedhe Waaqayyo. Eeyyee dhuguma gara isaa dhaqe isas eebbise innis eebba ta'e eebba isaa fudhatee ba'e. Haa ta'u malee boqonnaa 13 lakkoofsa 6-7 darbee 14 irratti immoo namni tokko isa duukaa hafe adda utuu hin ba'iniin hafe. Kanaaf argama Waaqayyoodhaa isatti xiqqeesse looxiin fudhatee ba'e. Waaqayyo garuu sanyii abbaa kee keessaa qomoo kee keessaa addaan ba'i garan sitti agarsiisutti deemi karaan siif kennurra deemi ittiin jedhe.
Abrahaam garuu Looxiin qajeelfama Waaqayyoon ala fudhatee deeme. Inni kun immoo sababii qoromsaa isatti ta'e. Waaqayyo garuu kan inni gara namaa dhaquuf maal gochuudhaaf? Eebba baatee deema. Eebba baatee deema. Waaqa isa eebba baatee deemu kanaa wajjin wal arguu dadhabee namni Waaqayyoodhaa Abrahaam baay'ee rakkate. Hamma gaafa goolii isaan gidduutti ka'e booddee adda ba'anitti argama Waaqayyoo dheebotee ture. Eebba Waaqayyoo dheebotee ture. Gaafa adda ba'u garuu in eebbifame. Inni sadaffaan Waaqayyo maaliif gara iddoo buufata keenyaa dhufa isa jedhuufi to'achuudhaaf dhufa Waaqayyo. To'achuudhaaf, nu to'achuudhaaf, nu hoogganuudhaaf gara iddoo buufata keenyaadhaa dhufa. Waaqayyo callisee miti, hojiidhaaf dhufa. Nuyi to'annoo Waaqayyoo, kochii Waaqayyoo yookaan immoo geggeessoo Waaqayyoo jalatti warra jiraannudha. Kan inni gara keenya dhufuuf hamaadhaaf miti, nu to'achuudhaaf dhufa. Macaafa Faarfannaa 33 lakkoofsa 18 sagalee Waaqayyoo keessaatii qabadhaa. Macaafa Faarfannaa 33 lakkoofsa 18 irraa sagalee jiru qabadhaa. Maaliif dhufa Waaqayyoo? To'achuudhaaf gara iddoo buufata keenyaadhaa yookiis gara laphee keenyaadhaa dhufa. Nu to'ata waan ta'eefidha. Kunoo iji Waaqayyoo warra isa safeeffatanii warra gaarummaa isaa abdiidhaan eeggatanis in to'ataa jedha. Iji Waaqayyoo maal godhadha? Warra isa safeeffatanidha. Isaaniin in to'ataayedha. Warra gaarummaa isaa abdiidhaan eeggatanis maal godhadha? In to'ataayedha. Waaqayyoo gara keenya kan inni dhufuuf nu to'achuudhaaf, nu ilaaluudhaaf, geggeessummaa nuu kennuudhaaf, karaa nutti agarsiisuudhaaf, eegumsa nuu gochuudhaaf gara keenya dhufa. Kanaafidha. Haa ta'u malee gaarummaa kana fidee dhufee yoo waan yeellaa isaa nu gidduutti arge nurraa deebi'a. Gaarummaa inni fidee dhufe sana faallaatu nurratti ta'a. Yoo eebbisuuf dhufe abaarsatu nu mudata. Yoo to'achuudhaaf dhufe to'annaa dhabuutu nu mudata. Liidarshiippii dhabuutu nu mudata. Hooggansa dhabuutu nu mudata. Waaqayyo gooftaan isa kana nu haa oolchu. Isa Waaqayyo fidee dhabuu faallaasaa ta'uurra. Inni kan biraani Waaqayyo maaliif gara keenya gara tokkummaa keenyaa dhufa? Gara iddoo buufata keenyaa dhufa isa jedhuufi qabxiin arfaffaan immoo isa jallaa gadi baasuudhaaf hin dhufa Waaqayyo. Waan jallaa ta'e nu gidduudhaa gadi baasuudhaafis hin dhufa. Jallaadhuma jiruutti harka rukutee deebi'uun beeku Waaqayyo. Isa jallaa nu gidduudhaa gadi baasuudhaaf dhufa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 13 irratti dhalli namaa cubbuudhaan edda laaqamee booddee, dhalli namaa cubbuudhaan edda bulbulamee booddee mana yookiis jannata iddoo qulqulluu sana keessaa jallinaan akka itti fufaniif hin eeyyamne Waaqayyo. Maal godhe ree? Warra qajeelfama isaa cabse, warra abboommii isaa cabse, warra karaa inni kanaan dura isaaniif kennerraatii goran isaan sanaa gadi baasuudhaaf, akkuma kaleessa dheengadda isaan jajjabeessuudhaaf, isaanii wajjin haasa'uudhaaf, isaanii wajjin gammaduudhaaf dhufaa ture sanaa amma immoo warra jallinama jannata keessatti hojjetan gadi baasuudhaaf sa'atii isaatti dhufe. Kanaaf Waaqayyo gara tokkummaa keenyaa kan inni dhufuu fi isa jallaa gadi baasuudhaafis hin dhufa jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 22 hanga 27 irratti immoo warra mana qulqullummaa keessatti bitee gurguru mana qulqullummaa keessaa gadi oofuudhaaf dhaqe Yesuus. Akkuma Addaamiif waan namoonni warri jalqabaa jallina waan hojjetaniif Waaqayyo dhaqee jannata keessaa isaan baasee jannaticha immoo eegumsa jabaadhaan akka inni eegsise, namni akka inni ittiin galle, akka sababii cubbuu isaatii gatii cubbuu isaatii akka namni kaffalu akkuma taasise
kutaan amma isiniif laadhe Maatiyos 21:22 hanga 27 irratti immoo gara mana qulqullummaadhaa gooftaa Yesuus kan naqee fi maal gochuudhaafi warra mana qulqullummaa keessatti jallina horsiise warra mana kadhataa Waaqayyoo mana daldalaa godhe iddootti ulfinni Waaqayyoodhaa mul'atu iddootti bu'aan argamu warra godhate isaan kana gadi oofuudhaaf gara tokkummaa isaanii sana deemee gooftaa Yesuus. Kanaaf Waaqayyo maaliif gara iddoo buufata keenyaa dhufa? Isa jallaas gadi baasuudhaaf hin dhufa. Jallaanii tokkummaa kiristiyaanotaa yoo jeeqe waldaa kiristiyaanaa yoo jeeqe inni xuraa'ummaadhaan jallinaan garaa bare waaqas namas garaa bare yonnaanni mana Waaqayyoodhaa rakkise Waaqayyoo callisee mirga keeti akka barbaadde ta'e hin jedhu gadi baasuudhaaf hin deema. Akkuma kutaawwan gurguddaa kana keessatti isiniif kaase Waaqayyoo gara iddoo buufataa warra kan isaa turanii kan naquuf waan warra jalloota keessaa gadi oofuudhaafidha. Kanaaf Waaqayyo dhufee tarkaanfiidhaan irreedhaan tokkummaa isaa gidduudhaa qulqulloota gidduudhaa adabaan iddoo gaarii nuuf kenne utuu gadi nun baasin nuni iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eeggachuun nuuf ta'a. Ilmi Waaqayyoo nu gargaaru. Gooftaa Yesuus nu gargaaru. Iddoo buufata keenyaa qulqullummaatti eegamuutu irra jira waan ta'eef firoota koo. Waaqayyootu qulqulluudha. Kanaaf cubbuudhaa wajjin walii galuu hin danda'u. Kun bakka neecharii ma Waaqayyooti. Kaaraakterii ma Waaqayyooti. Amaluma Waaqayyooti isa kanadha. Jallinaa wajjin walii galee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf isa jallaa gadi baasuudhaaf jecha deema jechuudha. Inni kan biraan akeeka hin taane diiguudhaaf kan Waaqayyoo gara iddoo buufata keenyaa dhufuuf gara tokkummaa keenyaa gara garaa keenyaa kan dhufuuf akeeka hin taane diiguudhaaf dhufa Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 irratti immoo warra kamiin argina warra akeeka jallaa akeeka Waaqayyoo keessa hin jirre baafatanii gara samiitti ol baana seenaa mataa keenyaa dhaabbanna boriftaa waan itti yaadatamnu hojjetan nadhanii ijaarsa Waaqayyoo keessa hin jirre ijaaruutti warra kaan akeeka Waaqayyoo keessa hin jirre baafatanii warra kaan akeeka isaanii diiguudhaaf dhaqe Waaqayyo. Gara iddoo buufata keenyaa kan dhufuuf Waaqayyo akeeka jallaa qophaa'a waan xaxamaa bulu waan ulfina Waaqayyoof hin taane diiguudhaaf hin dhufa Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Waan isan kabachiifne waan garaa isaa hin ciibsine waan inni keessa hin jirre laphee namaa duwwaa gammachiisuuf waan hojjetu hafuura Waaqayyooti wajjin waan waliin galle diiguudhaaf jecha deema. Akkuma gara buufata warra Baabel deeme warra dirree bal'aa arganneerraa amma seenaa keenyaaf kan ta'u ijaarsa ijaarra jedhe dhaqee akkuma afaan isaanii garaa gara godhe afaanni namaa addunyaa irratti akka waliin makamuuf sababa warra ta'an ijaarsa jallinaa kaayyoo Waaqayyoo keessa hin jirre warra baafatan sana kaayyoo isaanii jalaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoodha. Waaqayyo gooftaan akkuma deeme arras ilmi Waaqayyoodha. Kaayyoo isaaf hin taane tokkummaa keenya keessatti laphee keenya keessatti waan Waaqayyootti hin kabajamne diiguudhaaf hin dhufa. Galanni isaaf haa ta'u. Waan Waaqayyo itti kabajamu hojjennee gaarummaa Waaqayyoo argachuu akka dandeenyuuf gooftaan nu gargaaru. Inni taanu yookiis qabxiin jaaffaan jechuudha. Tokkummaa jabeessuudhaaf jedheeti kan Waaqayyoo gara iddoo tokkummaa keenyaa dhufuuf. Tokkummaa duraan jiru sana jabeessuudhaaf. Konfirmi gochuudhaaf. Jabeessuudhaaf. Mirkaneessuudhaaf jedheeti kana hafuurri Waaqayyoodha yookiis Waaqayyoo gara keenya kan inni dhufuuf. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hanga 11 irratti waan ta'e ni beekna. Maatiin tokko waan tokkummaa tureen faallaa ta'etu isaan hojjetanii argina. Yeroon sun yeroo hafuurri qulqulluun hojii gurguddaa isaan qulqulloota amanan waldaa kiristiyaanaa ishee jalqabaa gidduutti hojii gurguddaa hojjechaa ture keessadha. Yeroo sana keessa garuu kanneen jallinaan Waaqas garaa baran hojii Waaqayyoo hojjechaa jirutti gufuu ta'an immoo isaan gidduu turan. Anaaniyaasiif Saphiiraa namoonni jedhaman. Isaan kun yerootti Waaqayyoo tokkummaa hojjechuudhaan isaan gidduu deddeebi'u hafuurri Waaqayyoo isaanitti dhiyoo jiru keessaa foormulaa mataa isaanii kaalkuleeshinii mataa isaaniitiin waa'ee maallaqaa irratti hafuura Waaqayyoo sossobuu jalqaban.
haa ta'u malee hafuura waaqayyoo isaan qoraniif isaan soban sanaa isa tokkummaa jabeessuudhaaf isaan gidduu jiru wajjin walitti bu'anii du'an taane du'an. Waaqayyo iddoo buufata isaanii kan inni deeme tokkummaa qulqullootaa jabeessuuf ture. Hafuurri qulqulluun itti dhiyaatee kan inni hojjechaa hojii tokkummaa ture. Namoonni kun garuu faallaasaa waan tokkummicharraa adda ta'e waan hafuura qulqulluu gufachiisu waan hojjetaniif qooda silaa tokkummaa keessatti jabaatan awwaalaman jechuudha. Ittiin miidhaman jechuudha. Tokkummaa sanatti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Inni kan biraan Waaqayyo maaliif gara iddoo buufata keenyaa dhufa seedu fayyisuudhaafidha. Maatiyos 13:53 hanga 58 akkasumas Luqaas 10:13 hanga 15 Waaqayyo gara iddoo buufata keenyaa kan dhufuuf hojii fayyisuu hojjechuudhaafidha. Kaayyoon Waaqayyoodha. Maaliif dhufaa Waaqayyo isa jedhu qabxii tokkoffaa jala jirra amma yoonaadha. Fayyisuudhaaf dhufa. Hojii fayyisuu raawwachuudhaafidha. Hojii humti Waaqayyoodha. Maqaa humti gooftaa Yesuus inni jedhu jechi isaa hiikni isaa fayyisaa jechuudha. Fayyisuudhumaafidha. Kaayyoonni gara keenya dhufuuf dhukkuba fooniirraas dhukkuba hafuuraa yookiis cubbuurraas nu fayyisuufidha. Inni kan biraan aarsaa ilaaluudhaaf dhufa. Leewwota 11 hanga 3 irratti aarsaa nuyi aarsinu ilaaluudhaaf dhufa. Aarsaan bara kakuu moofaa sana keessa ture isuma horiin qalamanii aarfamanidha. Aarsaa inni kakuu haaraa keessatti Waaqayyo nurraa barbaadu immoo jireenya isaaf ta'uu fi galataaf waaqeffannaa nuyi isaaf qabaannudha. Kana ilaaluudhaaf dhufa hafuurri Waaqayyoodha. Inni kan biraan nagaa kennuudhaaf dhufa. Isaayyaas 32:17-26:12 nagaa kennuudhaafidha. Kaayyoon Waaqayyoo gara tokkummaa keenyaa dhufuuf. Nagaan isaa duwwaa bira jira. Fayyinni isa duwwaa bira jira. Nagaa buusuudhaaf dhufa. Walumaa gala jecha tokkoon kaa'uudhaaf Waaqayyoo gara tokkummaa keenyaa, gara iddoo buufata keenyaa, gara laphee keenyaa kan inni dhufuuf gaarummaadhaaf dhufa. Garuu yommuu dhufu kana waan yeellaasisaa arginaan gaarummaa fudhatee deebi'a. Isa waan yeellaasaa godhu sanas nama gidduudhaa balleessa. Hubadhaa. Gaarummaa hojjechuudhaaf dhufa. Yeroo gaarummaa hojjechuudhaaf sabichaaf, waldichaaf, nama sanaaf gaarummaa hojjechuudhaaf dhufee iddoo isaa sana waan biraan buufatee yoo arge gaarummaa isaa sana fudhatee deebi'a. Yeroo inni gaarummaa isaa fudhatee deebi'u kana fudhatee magala duwwaa hin taane waan yeellaa isaa hojjetee sabicharraa, waldicharraa, lubbuu sanarraa gufuu isa ta'e immoo sabicha gidduudhaa balleessa. Kanaaf Waaqayyo waan dhufuuf iddoon buufata keenyaa qulqullummaatti eegamuu qaba. Qabxii tokkoffaan kana fakkaata. Yoo Waaqayyo jedhe torban qabxii lammaffaatti fufnee iddoo buufata keenyaa jechuun tokkummaa keenyaaf keessa garaa keenyaa maaliif qulqullummaatti eeggachuu qabna isa jedhu itti fufnee ilaallaa. Waaqayyo dubbii isa dhageenya kana nuuf haa eebbisu. Walii wajjin galateeffannee xumurraa. Qulqulluu, jabaa, sodaatamaa, mootii bara baraa waa'ee sagalee kee isa nutti dubbachaa jirtu kanaaf galanni siif haa ta'u. Tokkummaan keenya, jireenyi dhuunfaa keenyaa inni mana qulqullummaa kee ta'e qulqullaa'ee iddoo ati itti gammaddee keessa jiraattu akkasiif ta'uu fi dubbii keetiin nu haasa'achaa jirtaa, dubbii keetiin nu leellisaa jirtaa, dubbii keetiin garaa keenya tuttuqxee na dhaga'aa jettee nu dhageessifachuudhaaf hojjetachaa jirtaa, nutti deddeebitee nu haasa'achaa jirta. Akkaataa dubbii kee kanaatti akka jiraadduuf immoo ayyaana nuu kenni, ogummaa nuu kenni, dandeettii nuu kenni, humna nuuf kenni. Si dhaga'uu akka dandeenyu yaada mataa keenyaa, yaada seexanaa, yaada biyya lafaa dhaga'uu dinnee yaada keetti walii gallee akka jiraannuuf nu gargaari. Dhaloonni dubbii kee kana dhaga'an maqaa gooftaa Yesuusiin warra itti fayyadaman akka ta'aniif ijoollee kee karaa hundumaan iyyuu gargaari. Anas na gargaari. Barumsa jalqabne kana jabaannee dhimma jireenya keenyaa waan ta'eef xumurree itti fayyadamuu akka dandeenyu nu gargaari. Guyyootaaf baroota fuula keenya dura jiran gaarummaadhaan itti nuu darbi. Kana waan gooteef ulfaadhu maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo guddisee isin haa eebbisu.
sagalee waaqayyoo kanaa kutaa macaafa qulqulluu kennamanii wajjin wal bira qabdanii dubbisaa. Jabaadhaa, keessa keessan hafuura keessan ittiin ilaalaa, ittiin itti soqaa, guddisaa. Dubbii waaqayyoo barattan kanas dhaloota kan biroodhaan ga'aa. Dhaloonni waaqayyoodhaaf ija akka godhatanii fi qooduu fi dandeessu.